Torban darbee mata duree abdii keenya isa eebbifamaa jedhu jalatti isa eeggataa jirru dubbii jedhu jalatti mallattoo dhuma bara keessa jirru tokko tokko ilaalaatii turre. Waaqayyoo biyya lafaa kana irratti jireenya gurguddaa dinqii ta'e lama nuu kenne. Sanyii dhala namaaf jireenya gurguddaa lama kennee jireenyi tokko jireenya yeroodhaan hidhameedha, garuu baay'ee barbaachisaadha, kennaa Waaqayyooti. Jireenyi tokko immoo jireenya bara baraa jedhama, eternal life jedhama. Jireenya lama qabna nuyi. Barriin dhumee gaafa jennu isaa baraan hidhamaa kanatu gara baraan hin hidhamneetti ce'ee jechuudha. Har'aa bara isa dhumu keessa yeroo jirru isa hin dhumnetu dhufee nu gargaara. Supplying keenya, gargaarsi keenya, humni keenya eessaa nuu dhufaa? Addunyaa dhuma hin qabne eternity keessaa nuu dhufa. Addunyaa nu irra jirru addunyaa dhumu jedhama. Jireenya nuyi har'a qabnu jireenya dhumu jedhama. Garuu jireenya dinqii, jireenya baay'ee gaarii Waaqayyo nuu kennedha. Kanaaf biyya lafaa kanarratti kaayyoon jireenyaa, purpasiin jireenyaa ulfina Waaqayyoof namni gammadee Waaqayyoon waaqeffatee akkatti jiraatudha. Jireenyi Waaqayyo nuu kenne kunii inni addunyaa kanarraa har'a arginu kunii carraa si'a tokko Waaqayyo nuu kenne, carraa lammata deebinee hin argineedha. Once in a life opportunity dha. Fuula kanaan lammata jireenyi deebi'ee hin jiru. Nuyi ilaalcha jireenyi naannaa jedhu hin qabnu. Cyclical view of life miti amanaan kan inni qabu. Jireenya amma jirru kana keessaa si'a tokko exit goonee kiyaa baaneennaan lammata ittiin deebi'u. Amalli jireenyaa, bifi jireenyaa inni nuyi ittaanee jiraannu isa kanarraa completely adda kan ta'e, kan wal hin fakkaanne, isa kana kan caalu garuu akka isa kanaa immoo miti. Kanaaf kunis barbaachisaadha. Waan har'a Waaqayyo isinii kenne biyya lafa jedhamtu kanarratti carraan waaqessuu bifa ammaan hin jiru. Carraan lallabuu bifa ammaan hin jiru. Carraan gaa'ilaa bifa ammaan hin jiru. Carraan maatii bifa ammaan hin jiru. Kanaaf waan Waaqayyo har'a isinii kennee harka keessan kiyaa qabdan treatii godhaa as once in a life opportunity gift. Giftii jireenya keessatti Waaqayyo si'a tokko naa kennedha. Jireenya biraatu immoo nu eegaa jira jechuudha. Kanaaf manni Waaqayyo isinii kenne, guyyaan Waaqayyo isinii kenne, jireenyi Waaqayyo isinii kenne, dhalli Waaqayyo isinii kenne, abbaan manaa Waaqayyo isinii kenne, haadhi manaa Waaqayyo isinii kenne, si'a tokkitti isinii kenname. Lammata deebita hin argitani. Yeroo darbee jedhu jechuudha. Kanaaf attam dinqiidha Waaqayyo akkaataa inni itti jireenya namaa kennu. Jireenya muramaa baay'ee dhala namaaf barbaachisaa lammata deebinee hin argine nuu kennee isa kan adda guduunfinee booddee jireenya iji namaa kan hin argine, gurri namaa kan hin dhageenye Waaqayyo warra isa jaallataniif jireenya inni qopheesse gara eternity jireenya dhuma hin qabneetti immoo ceena. Abdii keenya isa eebbifamaa magaalaa inni bushu, biyya inni bushu, biyya inni gaggeessu isa eeggataa gara isaatti adeemna. Egaa jireenyi kun lamaansaa barbaachisaadha, garuu lamaansaa immoo wal qixxee miti. Lamaansaa baay'ee gaariidha, garuu lamaansaa tokko miti. Tokko isa tokko hin caala. Isa kamtu caalaa? Isa bara baraatu isa baraa caalaa jechuudha. Tokko isa tokkoof hangafa, tokko isa tokkoof gararraadha. Lachuu wal qixxaatee barcuma tokkorra wal jalan taa'u. Lachuu barbaachisaadha, garuu teessoon isa tokko, iddoon isa tokko, barcumni isa tokko gararraadha. Pozishiniin isa tokko gararraadha. Yoo iddoo wal gegeeddaree jireenyaa mataaf miilli wal dha'ee jedhama jechuudha. Jireenyi toora qabeessi, jireenyi tasgabbaa'aan, jireenyi structure, divine structure eegee function godhu jireenya attamiiti? Jireenya gurguddaa lama Waaqayyo nuu kenne keessaa inni caalu caalee inni taanu moddoo qabatee gaafa jiraatee jedhu jireenyi suni jireenya nagaa yookaas immoo jireenya akka inni jireenya sana kenne barbaadutti adeemu jedhama.
Jireenya waaqarraa nuu kenneera Waaqayyo. Mootummaa waaqarraa nuu kenneera Waaqayyo. Mootummaa isa lafarraa har'a keessa jiru jireenya fooniin har'a jiraannu kun gaarii haa ta'u iyyuu malee sagararraa sana caaluun akka irra hin jirre immoo ba'eessa godhee nutti hima. Naaf duraan dursaatii mootummaa isaaf qajeelummaa isaa barbaaddadhaa. Inni kaan itti isinii dabalamaa yeroo jedhu inni kaan hin barbaachisu hin jenne. Inni kaan jireenyi inni kan yeroo kuni itti dabalamaa jedhe. Jireenyi kisaaraadha yookaas immoo abaluun kassaree jechuun nama Waaqayyo tokkotu kasaaru bankruptcy defaayinii godha. Namni kassare jechuun anaafi jedha. Inni tokkoffaan lammaffaa ta'ee inni lammaffaan tokkoffaa yoo ta'e jireenyi nama sanaa jireenya kasaaraa jedhama. Dhugaadhuma. Jireenya walqixxaataa jireenyi jedhamu immoo jireenya attamiiti? Inni tokkoffaa maqabatee inni lammaffaa maqabatee jireenyi adeemuu jireenya walqixxaataa jedhama. Kanaaf bara jiraannu keessatti jireenya Waaqayyo eebbisee nuu kenne jireenya qulqullaa'aa lama. Tokko yeroodhaaf jiraannu tokko bara baraan itti aggaamnu keessa yeroo jiraannu inni bara baraa inni mudaa hin qabne inni xurii hin qabne inni nu eeggachaa jirru inni guddaan mootummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara baraan hangafummaa isaa eegee olaantummaa isaa eegee nu keessa nu gidduu haa jiraatu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Si'a tokko dubbii Waaqayyoo kanaa yaada namaa yookaas immoo akka hiika sagalee Waaqayyoodhaa yeroo nu barsiisanii akkaataa lamaan nu barsiisu. Inni tokkoffaan sagaleen Waaqayyoo kun nutti dubbate isa waaqarraa sagalee Waaqayyoo kana waraabbannee sagalee Waaqayyoo galaana sagalee Waaqayyoo irraa isa waraabbanne isa fudhanne kanaa qalbii keenyatti daballee Waaqayyoon irratti kadhannee namaa kennu jedhama. Afaanii warra Laatiniitiin exegesis jedhama. Exegesis jechuun draw in jechuudha. Inni nutti dubbachuu jechuudha. Yaada isaa, karoora isaa, ilaalcha isaa akka inni jirutti Waaqayyoon kadhannee namaa kennu jechuudha. Inni lammaffaa yaadatu nuu dhufa. Yaadatu nuu dhufa. Yaada keenya kanaafi tiksi itti barbaadu jechuudha. Aayidiyaatu nuu dhufaa, yaada tokkotu nuu dhufaa, yaada sanaaf dubbii Waaqayyoo barbaanna. Yaadicha vaalideetii goonee nama akka liqimsu gochuuf. Inni maal jedhamaa? Isa nu keessaa waraabame yookaas immoo eisegesis jedhama. Eisegesis jechuun maal jechuudha? Yaadichi kan kooti giddu galeessisaa garuu maaliin raappii ta'ee kan Waaqaan raappii ta'e. Gaafa bantan kan namaati keessa. Inni kuni summiidha. Yaanni namaa gaariidha. Yaanni namaa garuu yeroo hundumaa wangeela miti. Namni tokko amma isa kan nu rakkisaa jiru yaadichi wangeela fakkaataa garuu wangeela miti. Yaadichi kan inni ittiin raappii ta'ee kan inni ittiin maramee wangeela garuu keessa kan jiru mootiivii namaati. Aayidiyaa namaati. Karaa namaati. Waan yaade tokko sammuu namaa kee gashatee nama konvinsii godhachuudhaa fi namni siyaasaan itti fayyadamuu danda'a wangeelatti. Bifa siyaasaan itti fayyadamuu danda'a. Karaa kam wangeelatti fayyadamee yaada isaa namni Waaqa yeroo argu dafee sababa amanuu fi fudhachuu hin danda'a. Kanaatiif si'a tokko yoom inni Waaqarraa yookaas immoo jireenyi orderii yoom gadhiisaa inni nuyi eternal isa bara baraa jenne kuni yoom gadi bu'ee inni nuyi isa kan yeroo jennu kun gararraa fudhataa namni eisegesis isa jennu kana yaada isa kansaati karaa ittiin guddachuu barbaadu, karaa ittiin namarraa horii argachuu barbaadu, karaa ittiin waldaarraa horii fuudhuu barbaadu, karaa ittiin sooromuu barbaadu tokkotu dhufaa fi yoo qullaa ishee itti hime namni ishiin jedhu kanaafi tiksi itti barbaada. Inni maal jedhamaa? Utuu waldaa kiristaanaa keessatti inni
kan yeroo inni waaqayyo eebbisee nuu kenne positionii gadhiisee tokkoffaa ta'u jechuudha. Jireenya akkasii waldaa kiristaanaa keessatti jireenya kasaaraa jedhama. Ministiriin akkasii ministirii kassare jedhama. Uni yaada waaqayyoo dubbii waaqayyoo keessaa waraabbanneetu waan waaqayyo jireenya keenyatti dubbate immoo walitti immoo isuma deebifnee dubbanna. Galanni kan waaqayyoodha haa ta'u. Kanaaf amma gaa jireenya lamatu jira. Jireenyi tokko maaliif gararraa ta'ee iddoo isa tokkoo qabata maaliif jennee si'a baay'ee akkaataa nu itti sagalee waaqayyoo dhiyeessinu kanatu moor lallabni isaa jireenya eebbifamaa isa waaqayyo yeroodhaaf nuu kenne kana garmalee yeroo ol kaasee isa eebbifamaadha innis isa bara baraa waaqayyo nuu kenne sanaa yoo gannu jalaa buusee jireenyi positionii isaatti wal jala darbaa jireenyi ija waaqaatti in God's eyesight deficit keessa jira jechuudha. Bankruptcy keessa jira jechuudha. Kasaaraa keessa jira jechuudha. Namni kasara jechuun tokkoffaan lammaffaa ta'e lammaffaa tokkoffaa ta'e jechuudha. Namni jireenya mijataaf jireenya nagaa jiraata fuula waaqayyootti jechuun tokkoffaan inni olaanaadhuma inni lammaffaan immoo eebbifamaadha qulqulluudha garuu lammaffaa iddoonsa. Galanni kan waaqayyoo ta'u. Kanaaf jireenyi keenya nu jalaa iddoo gannu jalaa hin dhiisin. Isa jedhu dubbachuu barbaadeeni. Agaam jireenyi inni olaanaan inni guddaadhaa fi inni taa'ee nu eeguu inni bara baraan nu itti aggaamnu jireenya abdiin keenya inni eebbifamaan baatee nu eegaa jirudha. Kana yeroo jennu jireenya tokko ajjeesaa kana jennamin egaa akkuma nama jedhe kennaan jireenyaa lamaansaa eebbifamaadha akkuma nama jedhe garuu waldaan kiristaanaa isa yeroo kana keessa yeroo jirtu iji ishee fokasiin ishee expectationiin ishee eeggannoon ishee isa dhufaa jiru eebba guddaa fuula ishee dura jiru irra ta'utu irra jira isa jedhudha. Mootii dhufaa jiru mootii eebbifamaa Kiristoostu dhufaa jenne Kiristoostu dhufa yeroo jennu amma waldaan kiristaanaa Yesuusiin eeggatti. We are expecting the arrival of the king. Kanaani paruusaa jenna. Paruusaa jechuun mootiin dhimma isaa fi imala yeroo godhu magaalaa isaa gadhiisee yeroo adeemu gaafa mootiin dhufu magaalaa keessaa ba'anii keessummoonni ulfina qabeeyyiin the dignitarian dhaqanii simatanii magaalaatti fudhatanii dhufu. Inni kun maal jedhama? Paruusaa. Amma gooftaa keenya eeggataa jirra. Inni dhufa. Anneetu qulqulloonni isa simannee gooftaa kanaa isaa wajjin immoo deebinee lafa kanarratti mo'uudhaaf eeggataatii jirra. Warra gooftaa eeggataniidha nuyi. Mootiin yeroo magaalaa isaa teessoo isaa biyya isaa irraa nan deebi'a jedhee deemu hojjetoonni mana isaa inni guddaan expectationiin isaanii guyyaa mootichi deebi'u irra jira. Mana isaa qulleessanii eegumsa ga'aa godhanii hojjetoota sirriitti qabanii hojii bareessa godhanii hojjetanii makliitii isaanii nagadanii hundumti isaanii guyyaa deebii mootii eeggatu. Kanaaf guyyaa deebii mootii warra eeggataa jiranidha nuyi. Paruusaa isa jennu dhirsa misirroo ishee eeggataa jirtuudha nuyi. Gooftaan keenya ulfina qabeessi deebi'ee nuu dhufa. Haleluuyaa. Inni lammaffaanii dhufaatii ilma waaqayyoo yeroo jennu baabiiftuutii amma lixa biiftuutti Maatiyos akka nutti dubbatu ifa guddaadhaan ulfina guddaadhaan akka dingata isanni mul'atudha. Guyyaa eenyuun beeknetti isa jedhu. Isa kanaan eeppifanii guyyaa dhufaatii gooftaa warri kaatolik, luuteraan, anglikaan eeppifanii guyyaa gooftaa jedhanii guyyaa isaan ayyaaneffatan guyyaan tokko jira. Guyyaa mootichi akka dingataa akka tasaa kaaba isa jiruuf kibba isa jiruufis mul'atu guyyaa ulfina qabeessa eeggataa warra jiranidha duya. Inni dhumaa ulfina mootii ulfina guddaadhaan akka kanaan duraatti akka dhufaatii isa jalqabaatti tun ta'in ulfina guddaadhaan gloorii guddaadhaan waaqayyo ofiisa anviil yeroo namatti godhu warri isa waraanes guyyaa isaanitti arguuf jirani guyyaa jilbi hundumtu hoolichaaf jilbeenfatu epoklapsis guyyaa jedhamu eeggataa jirra. Ma Yesuus Kiristoos nama hundumaaf anviilii hin taane. Si'a tokko taphataa kuwaasii beekamaa
Ronaaldo nama jedhamutu maskii waa ofitti godhatee karaarra dhaabatee kuwaasii taphata. Kuwaasii taphataa namoonni jirtaatti hin jedhan jiru. Inuma taphata beessa godhee taphataa hunuma bira yaa'an dargaggoonnis bira yaa'u. Utuu taphatu magaalaa keessatti maskii sana ofirraa fuudhe. Gaafa inni ofirraa fuudhee jedhu dargaggoonni ijoolleen itti yaa'anii eeddaa isaanii nuyi bira darbaa turre. Nuyi namuma taraadha jenne inni nuyi ilaallee bira darbaa turre. Inni eddaa isa beekamaadha isaa jedhanii hundumtuu dhufanii itti marsanii karaa dhowwatanii. Akkasi Yesuus Kiristoos ulfina isaan gaafa mul'atee jedhu. Isa kanaa eddaa inni nuyi akka laayyootti ilaalaa turre. Isa kanaa eddaa inni nuyi ilma Yoosef jechaa turre. Isa kanaa eddaa inni nuyi akkuma nama tokkootti ilaalaa turre. Gosi amantii hundumtuu, sanyiin dhala namaa hundumtuu, every religion, every sect, guutummaatti jilbundumtuu isaaf jilbeenfata yeroo jedhu hin goyyoomne dhugaan isa kana yeroo isaanitti jedhan guyyaa dhufa. Haleluuyaa. Inni kun yeroo Kiristoos Yesuus ulfina guutuun ofiisaa addunyaatti mul'isu jechuudha. Guyyaan hin dhufa gaafa itti bagan waaqesse isa kana mootii kana. Bagan kan isaa ta'e attam dinqiidha inni guyyaan itti jennu hin dhufa. Guyyaatti namoonni baay'een immoo maaliif an bira darbee gaafa namni natti himani? Maaliif dubbiinsaa, waa'eensaa, seenaansaa, oduunsaa jireenya koo keessaa iddoo jalqabaa argachuu dide nama kana. Kana eddaa inni guyyaan itti jedhanii guyyaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos with all his glory ulfina isaa hundumaan sanyii nama hundumaaf guyyaan itti mul'atu. Guyyaa eebbifamaa, guyyaa jaallatamaa eeggataa jirti waldaan kiristaanaa. Galanni kan Waaqayyoodha haa ta'u. Haleluuyaa. Attam dinqiidha. Dhufaatiin isaa inni lammataa kun guyyaa dinqiidha. Dhufaatiin isaa inni jalqabaa, inni kakatamee guyyaan inni jedhametti dhume suni fannoo baatee dhufe. Dhufaatiin isaa inni lammaffaa garuu gonfoo mootummaa, gonfoo ulfinaa baatee dhufa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Dhufaatii isaa isa jalqabaa fayyisaa cubbamootaa, ba'aa cubbamootaa kan baatu, cubbuu dhala namaa kan baatu, garbicha abaarsa Waaqayyootti fide fakkaatee dhaloota gidduutti isa mul'ate. Dhaloota keessaa eenyutu hubate inni uniif caccabsame, uniif arrabsame, ba'aa keenya baate uniifis madaa'e. Namoonnis akka waan Waaqayyo abaarsatti fideetti isa lakkaa'anii. Madaa'uu isaatiin garuu fayyinni argame, gad of deebise. Dhufaatii isaa isa lammataa gaafa deebi'ee dhufu garuu mootii moototaa, gooftaa gooftotaa, isa hunduu isaaf jilbeenfatu, isa hunduu isaaf bitamu, afaan hundumtuu maqaa isaa malee maqaa biraa kan hin waamne, hundumtuu ulfina isaan yeroo liqinfamu, hundumtuu ulfina isaan yeroo qabamu, biiftuun ulfina ishee yeroo dhowwattee biiftuun isa duwwaa yeroo ta'u, urjiin Yesuus, biiftuun Yesuus, ganamni Yesuus, galgalli Yesuus, sa'aatiin Yesuus hunduu isa yeroo ta'u, hoolichi ifa yeroo ta'u, isa kaaba jiruuf, isa kibba jiruuf, isa ba'a jiruuf, isa dhi'a jiruuf, sanyii dhala namaa hundumaaf ifa tokkicha dhala namaaf yeroo inni ta'u, Christ all in all, Kiristoos hundaa yeroo inni ta'u dhala namaaf. Kiristoos faarfannaa, Kiristoos jireenya, Kiristoos lallaba, jiruuf jireenyi dhala namaa hoolicha duwwaa yeroo ta'u, utuu hin nuffin guyyaan sunii fuula qulqullootaa dura jira. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Kiristoos kun gaafa dhufu waan hundumaa diminishii godha. Waan hundumaa liqimsa. Waan hundumaa arguu dhaba iji namaa. Guddaa kan caalu tokko argamnaan xixinnaa arguu hin dandeessan. Gaafa Kiristoos mul'atu waan biraa danda'e hin ilaalu. Iji lammaffaa nan haaraa uffatee ka'e. Mootii ulfina qabeessa akkasii fuula keenya dura jira obboloota ko. Mootii eebbifamaa, mootii dinqii. Abdii akkasii qabdi waldaan kiristaanaa. Abdii akkasiituu qabnu. Sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Isa kanaan wal jajjabeessaa jedha miti ree? Abdii ulfina qabeessa akkasii fuula keenya duraa utuu qabnu jireenya fuuraa keenyatti, jireenya foonii keenyatti, deddeebii keenyatti laafuun hin eegamu. Gooftaan keenya gaafa guutummaa guutuutti veelloo sana ofirraa fuudhee mushurraa isaatti mul'isu gaafas
gammachuu guddaadhaaf ilillee guddaadhaani isa akka galateeffannutti har'a mootii eebbifamaa eeggataa jirru kanatti jabaachuu qabna. Haleluuyaa, galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Yesuus Kiristoos akka mucaatti dhalate yeroo deebi'ee dhufu garuu akka loltuu jabaatti. Mul'ata boqonnaa 9 irratti akkuma nutti 19 irratti akkuma nutti dubbatu deebi'ee dhufa. Yesuus Kiristoos jalqaba yeroo dhufee diinotaan waraaname. Yesuus Kiristoos lammata deebi'ee yeroo dhufu garuu diinoti isaa hundumtu harka kennu. Baay'eetu irratti dubbate. Hundumtu surrender godha gaafa Yesuus lammata deebi'ee dhufu. An harka kenneera jedha. Mootonni harka kenneera jedhu. Gurguddoonni harka kenneera jedha. Technology, science hundumaatu harka laanneerra hoolichaaf jedha gaafa inni deebi'ee dhufu. Afaanni hundumtuu maqaasaa malee danda'een dubbatu gaafa inni dhufu. Jilbi hundumtuu isaaf malee waan biraaf danda'ee sagaduudhuma hin danda'u gaafa inni deebi'ee dhufu. Mootii keenya isa eebbifamaa Yesuus Kiristoos. Haleluuyaa. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Egaa gooftaa keenya gamatti eegganna duwwaa immoo miti kan isin dhibu. Gaaf tokko jennee warra eeggannu duwwaa miti. Har'a immoo dana jira. Har'a hojjetaa jira. Har'a fayyisaa jira. Har'a hiikaa jira. Har'a seenaa geeddaraa jira. Inni eternity keessa bara baraan jiru kuni temporarily life kana keessa immoo seenee hojii gochaa jira mootiin kun. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Mootii keenya isa eebbifamaa fuula qulqullootaa dura jiru isa eeggatti waldaan Waaqayyoodha. Isa eeggatti. Yesuus Kiristoos mootiin eebbifamaa kuni eenyuuf dhufaa? Maaliif dhufaa? Akkamittiin dhufaa? Eessa dhufaa? Eenyuuf akka inni dhufu beennaa? Maaliif akka inni dhufu beennaa? Akkamitti akka inni dhufu beennaa? Eessa akka inni dhufu beennaa? Yoom akka inni dhufu garuu hin beennu. Jaafni qulqulluun yoom akka inni dhufu nutti hin himne. Yesuus Kiristoos eenyuuf dhufaa? Jalqabaa waldaa isaatiif dhufaa. Qulqullootaaf dhufaa. Tolootaaf dhufa Yesuus Kiristoos. Nuuf dhufa Yesuus Kiristoos. Yeroo lammata deebi'ee dhufu immoo nu wajjiniin dhufa Yesuus Kiristoos. Isa eeggataa jiru dhufaati lammataa nuuf dhufa. Isa deebi'ee dhufu dhufaati sadaffaa nu wajjin dhufa. Siif dhufa, siijin dhufa. Yesuus Kiristoos eenyuuf dhufa? Anaaf dhufa Yesuus. Siif dhufa dhuunfaatti Yesuus. Mana keef dhufa Yesuus. Ulfina guddaadhaan dhufee waldaa isaa simata Yesuus. Waldaa isaa fudhata Yesuus. Firdiidhaaf immoo waldaa isaa wajjin immoo deebi'ee dhufa gooftaan Yesuus Kiristoos. Eenyuuf dhufa Yesuus? Waldaa isaaf dhufa Yesuus. Eenyuuf dhufa Yesuus? Uniif dhufa Yesuus. Maaliif dhufa Yesuus? Mootummaa dhugaa, mootummaa jallinni keessa hin jirre, mootummaa haaraa ijaaruudhaaf dhufa Yesuus. Mootummaa isaa dhaabbachuudhaaf dhufa Yesuus. Mootummaa hoolichaa, bulchiinsa hoolichaa, seera hoolichaa, heera hoolichaa kan namni keessatti hin boonye isa diriirfachuuf dhufa Yesuus Kiristoos. Maaliif dhufa Yesuus Kiristoos? Mootummaa hundumaa, fayila hundumaa, galmee hundumaa, oofisa hundumaa cufee oofisi maqaan jireenyi bultoon hundumtuu kan hoolichaa akka ta'uu fi mootummaa qajeelinaa jedhamee kan waamamu mootummaa hoolichaa diriirfachuuf deebi'ee dhufa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Mootummaa sana keessatti wal ajjeesuun hin jiru. Mootummaa sana keessatti jibbi hin jiru. Mootummaa sana keessa du'i hin jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Original plaanii Waaqayyo lafaaf qabutu restore ta'a jechuudha. Mootummaa sana keessa gaddi hin jiru. Mootummaa sana keessa hameen hin jiru. Mootummaa dinqii, mootummaa sana keessa hattuun hin jiru. Mootummaa sana keessa balbalan cufadhaan hin jiru. Hunduu securedidha. Nanna haaraa, jireenya haaraa, sammuu haaraa. Waaqa dinqii kana jala jiraanna mootummaa isaa diriirsuuf dhufa Yesuus. Amma eessaatti mootummaan kee dhuma hin qabu jedhamee caafamee jira. Daangaatti amma daangaatti mootummaa isaa guutummaatti diriirfachuudhaaf deebi'ee dhufa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Akkamittiin dhufaa? Akka amma dubbanne dhufa. Akka amma dubbannetti dhufa. Akkamittiin dhufaa? Akkuma yeroo inni ol fudhatame ijaan argan ergamoon akkuma sanatti deebi'ee dhufa. Akkuma amma ijaan utuu argitanii isin jalaa fudhatametti akkasumatti gooftaan keessan deebi'ee hin dhufaa jedha.
Atamittiin dhufa Yesuus. Atamittiin nan dhufa Yesuus. Akka gaafanni du'aa ka ergamoota argan akkasumatti deebi'ee dhufa Yesuus. Hallelujah. Hin dhufa gooftaan Yesuus. Hin dhufa gooftaan Yesuus. Hundaa wal qiqixxeessuu dhufa. Hundaa tottolchuu dhufa. Arrayyuun dhufa gooftaan Yesuus. Ammayyuu as jiraam gooftaan Yesuus. Amma dana jira ilmi Waaqayyoo Yesuus. Hallelujah. Attam dinqiidha. Inni miidhagaan, inni bareedaan, inni seenaa geeddaru. Inni dubbatee itti tolu, inni dubbatee nama dhageessifatu. Hoolaan Waaqayyoo qulqulluun mudaan qabne suni. Ammayyuu addana jira Kiristoos. Ammayyuu qulqulloota isaa gidduu jira hoolaan Waaqayyoo Yesuus. Atamittiin dhufa mallattoo dhufaatii ilma Waaqayyoo. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 waanuma dubbiin Waaqayyoo jedhu dubbifanna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsuma tokko kaanee dubbifanna. Akka itti dhufu mallattoo bara dhumaa wantoota ta'u ba'eessa godhee nutti meera. Akkuma Yesuusii gara gaara ejersaa gubbaa taa'anii bartoonni gara isaa dhufanii qophaatti nutti himi. Kun yoom ta'a? Mallattoon dhufaatii keetii kan dhuma barichaa maali jedhanii. Yesuus immoo deebisee homtuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadha. Homtuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadha. Gaaffiin isaanii mallattoon isaa maalidha? Homtuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadha. Wallaalchisaa baay'eetu baay'ata bara yeroo dhumaa adeemu. Baay'eenii ani masiidha jechuudhaanii maqaa kootiin hin dhufu. Namoota baay'ee wallaalchisu. Lolaa fi oduu lolaa dhaga'uudhaaf jirtu. Akka hin naanetti ilaalladhaa. Kan akkasii kunii ta'uun irra jira. Kun garuu ammallee dhuma miti. Dhumni hin taane. Wantoonni biyya lafaa kana irratti arginu kunii mallattoo dhumaati malee dhuma miti. Dhumni qulqulloonni gaafa addunyaa gadhiisan ta'a isiniin jedheera. Sabni saba irratti mootummaa irratti in ka'a. Beelli sochiin lafaa iddoo adda addaatti in ta'a. Amma mallattoo bara dhumaa arguu kan jalqabne edda gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee jalqabee bara dhumaa kee jirra. Mallattoon iddoo kanatti dubbatamu kan nu hin argin hin jiru. Ani Yesuus jedhee nami ka'ee jira. Nama baay'ees kan goyyoomse jira. Namoonni nama wallaalchisan jiru. Mallattoon kun ganaa ta'amin baay'een isaa ta'eera. Baay'een isaa ta'aa jiras mallattoon bara dhumaa kuni. Sabni saba irratti mootummaa irratti in ka'aa jedha. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuuti. Tribulationii isa guddaa dhiphina sana keessa waldaan hin galtu. Mallattoo bara dhumaa isa guddichaa garuu Yesuus Kiristoos nutti himeera. Lakkoofsa 9 irratti yommusii rakkinatti dabarsanii isiniin hin kennu. Isin amma inni ta'ee darbeera. Ergamoonni dabarfamanii kennamaniiru. Ergamoonni 12 ajjeefamaniiru. Baay'een danfaa zayitii keessa bu'aniiru. Ergamoota 12 keessaa du'a natural death, du'a seera qabeessa kan du'e Yohaannis duwwaadha. Baay'een isaanii mormatu irraa citee ajjeefamanii, dabarfamanii, kennamanii. Akkuma Yesuus dubbate mallattoo bara dhumaa baruma sana jalqabee adeemaa jira. Sabnis yeroo lakkoofsa 10 yeroo sanatti namoonni baay'een hin gufatu. Walii isaanii dabarsanii wal kennu. Waliin jibbu. Kun galaana nuyi daakaa jirrudha. Namni dabarsee nama kennuun, wal jibbuun, raajonni sobduun baay'een isiin kawwedha. Kuni isa galaana isaa daakaa jirrudha. Kee jirra. Namooti baay'ee hin wallaalchisu. Namoota baay'ees hin wallaalchisu. Namoota baay'ee tamitti wallaalchisu akkan sila isiniin jedhetti wallaalchisu. Irri keessi wangeelaa keessi wangeela miti. Irri keessi Kiristoosii keessi yaada namaati, aayidiyaa namaati. Waaqayyo kan hin jedhin hin jedha jechuuf namni sodaan qabu bara kana namoota kan wallaalchisan baay'eedhaarra. Namoota baay'ees hin wallaalchisu. Seera malee jiraachuun
seera malee jiraachuun waan baay'atuuf seera malee jiraachuu lawlessness jireenyi seeraan ala ba'e normii seeraa normii hawaasaan ala ba'e har'aa guutuudha naannoo keenya bara dhumaa keessa jirra. Seera malee jiraachuu jaalalli namootaa baay'ee qabbanaa hin deema. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu inni hin fayyaa. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa Waaqayyoo wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti lallabama. Kana booddee dhumni hin dhufadha. Wangeelli mootummaa Waaqayyoo guutummaa biyya lafaatti lallabamuun mallattoo bara dhumaa keessa tokko. Miidiyaan irra jiru kun dijitaalii karaa uni hin beenne gurra namaa wangeelli seeneera. Waaqayyo waaqa jastiidha. Waaqa qajeelaadha. Nama tokko wangeela hin dhageenye inni jennaan ittiin faradu Waaqayyo. Kanaaf miinsii garagaraan oduun Kiristoos gola namaa seenaa jira har'a. Karaa garaagaraa saba himaalee garaagaraan karaa hin dhageenye abjuudhaan Middle Eastiitti immoo abjuudhaan itti mul'ataa jira Yesuus Kiristoos. Gurra dhala namaa sanyii dhala namaa wangeela dhagaa jira har'a. Kun mallattoo bara dhumaati. Akkataa wangeellitti balbala nama hundumaa mana nama hundumaa seenaa jiru. Durii macaafaa dhossanii dabarsuudhaan yaaddoo guddaadha. Noorz Kooriyaatti, Chaayinaatti, biyyoota biyya kiristaanaa hin taanetti wangeela dabarsuun rakkinni isaa guddaadha. Har'a garuu wangeelli qilleensa irra jira. Kilaawudii keessa jira wangeelli. Gola nama hundumaa keessa jira. Harka nama hundumaa keessa jira. Kun mallattoo bara dhumaa isa nuyi keessa jirruuti. Egaa inni jibbisiisaan iddoo qulqullaa'aa xureessu sun inni Daani'eel raajichi waa'ee isaa dubbate iddoo qulqullaa'aa dhaabbatee arguuf jirtu amma inni Daani'eel dubbate sun ta'eera. Yesuus Kiristoos dhaloota Yesuus Kiristoos fuula duraa waggaa 160 namni jeneraala Roomaa keessaa tokko Yerusaalemiin kan cabse waan inni godhee iddoo qulqullummaa dhaqee luboota ari'ee mana qulqullummaa kee gadi baasee qixxa mana qulqullummaatti booyyee qale. Inni Daani'eel arge mallattoon bara dhumaa ta'ee darbeera. Mul'anni Yohaannis persentiin 75 mallattoo bara dhumaa waan ta'ee darbeedha. Kan eeggataa jiru achi keessaa 25 hin caalu. Ta'ee darbeen Yesuus Kiristoos jedhu kun iddoo kanatti. Ta'ee darbeera. Waa'een bara dhumaa baay'ee isaa fixaa jirra. Egaa kana hundumaa keessatti maal jedhaa? Jabaatee kan dhaabate. Waldaan kiristaanaa jabaatee akka isheen dhaabattu barsiifna nuyi. Jaalalli yeroo qabbanaa'aa deemu, obboleen yeroo dabarsanii wal kennaa deemani, raajonni sobduun yeroo baay'ataa deemani, waldaan kiristaanaa addunyaarra global pressuriitu jira har'a waldaarra. Dhiibbaatu jira har'a waldaarra. Jaalalli namni Kiristoosiif qabu garmalee qabbanaa'aa jira har'a biyya lafaarratti. Kun hundumtuu mallattoo dhumaatii baraati. Amma yaaddoofna waldaan xinnaachaa deemti, waldaan gurguramaa jirti, namni waldaa keessaa yaa'aa jira jedhanii frustrationii guddaa qabu amantoonni miti. Waldaan hin xinnaattu jilbuun dhumtuu Yesuusiif jilbeenfachuuf jira. Nama hin qaqqabne lubbuun qaqqabne badaa dhiphachuu hin qabnu nuyi. Nama qaqqabuun Kiristoosin namatti himuun gaariidha. Garuu sagaleen Waaqayyo yeroo namatti himu gaafa Kiristoos Iyyasuus ofii isaa mul'isu hundumtuu ati mootiidha jechuudhaaf jira. Sanyiin dhala namaa hundumtuu. Naaf waldaan kiristaanaa mallattoota ta'e kana hundumaa kan gooftaan Yesuus Kiristoos nutti himuu fi nu sodaachisuuf miti. Waldaan kiristaanaa sodaa hin qabnu. Nu raasuuf miti. Nu jabeessuuf malee. Nu jabeessuuf. Jabaadhaa. Kana hundumaa yeroo argatan amma dhumaatti jabaatee kan dhaabatu inni hin fayyaa. Yesuus Kiristoos akka namichaa gooftaan koo dhufa ture jedhee mana Waaqayyo abiyuuzii godhe, waamichatti waamame abiyuuzii godhe, hojiitti waamame darbatee gate, machaa'utti, dhuguutti, jireenya gadhiisiitti jiraachuutti ka'edha. Gara Maatiyos gubbaatti. Guyyaan inni ennetti gooftaan isaa immoo deebi'ee dhufee iddoo lamatti isa dhooseedha. Waaqayyoon waa oolchu. Dhufaatiin ilma namaa durboota 10 fakkaata, 5 gowwaa 5 ogeeyyiin jedha sagalee Waaqayyoo.
Ogeessota akka taanu barbaadanu dhufaatiin ilma namaa. Ilmi namaa gaafa deebi'ee dhufu akka dubartoota warra shanii ogeeyyii akka taanu barbaada. Gaafa inni deebi'ee dhufu hin rafani, lachuu rafaniiru. Garuu gaafa dammaqanii warri kaan ibsaa qabu, warri kaan dhadhaa ejersaa qabu, warri kaan dhadhaa ejersaa hin qabani. Warri kaan qophee gahaa qabu, warri kaan qophee hin qabani. Warri kaan jabaatanii dhadhaa zayitii isaanii leevelii ishee eeggatanii ibsaan isaanii kan dhaamneef yoo rafaniyyuu, yoo buduqanii, yoo dadhabaniyyuu qodaan zayitii isaanii, ayyaanni isaanii, dibata isaanii iddootti eeggatanii dhufaatii dhirsa misirroo eeggataa jiru. Warri shaniin garuu gowwoota jedhe sagaleen Waaqayyoo. Namni Kiristoosin hin eegganne nama gowwaadha. Hoolicha kan hin eegganne nama gowwaadha. Yoom dhufa Yesuus? Yeroo hundumaa dhufa Yesuus. Yoom dhufa Yesuus? Ulfinaan immoo ganaa dhufa Yesuus. Yoom dhufa Yesuus? Baay'ee keenyaaf immoo waggaa 40-50 booddee dhufa Yesuus. Yeroo isaa nutti hin himne. Yeroo dhufaatii ilma namaa hin beennu jedha sagalee Waaqayyoo. Garuu yeroo dhufaatii ilma namaa we can guess. Life spanning keenya yoo Waaqayyoon nu eebbise waggaa 90 ta'e 40 yoo taane waggaa 50 irraa naa dhufa Yesuus yoo jette sirriidhuma. Kanuma qabna biyya lafaa kanarraa hin dhufa mitiire hin hafu. Guutummaa biyya lafaatti isa hoolichi mul'atu sirriitti hin beennu. Hankeenya garuu geezii gochuu dandeenya. Umurii dheeraa yoo Waaqayyo naa kenne amma nan jiraadha yoo ta'e amma na fixeeraa guyyaa ammasii booddee hoolichaa wajjinan wal arga. Barri koo hin dhuma. Kanaaf dhumaatii baraa tokkoof keessatti baattee deemta. Dhumaatiin baraa tokko si keessa jira. Guyyaan gaafa lafa dhiyee bari'u. Foonni kun gaafa signaalii nuu kennaa deemtu. The signal of the end kan nuu kennu nannuma nuyi baannee deemnudha. Akka kalee fiinne fiiguu gaafa dadhabnu. Mataan addaachaa gaafa deemtu. Iji kun manansarii barbaachaa gaafa deemtu. The signal. Bodiin nurra jiru biyyoon kuni lafa dhiyee bari'uu bara dhumaatti deemaa jirtaa nuun jedha. Mallattoo bara dhumaa lolatu ka'aa lafatu caccabaan eeginaasin. Mallattoo bara dhumaa ofuma irratti ilaalaa. Ofirratti lolaan lummoon sodaanna miti. Namummaan keenya inni alaa signaalii gadhumaa deemu yoo nuu kenneyyuu inni alaa inni keessaa haaraa adeema. Gooftaa keenya arguuf jirra. Mootii keenya arguuf jirra. Ulfinaan na eegaa jira. Abdiin na eegaa jira. Anaaf godoo jidduu kana badaa abiyuuziin godhina. Enjoy it to the fullest. Jireenya ishee jidduu kana ishee Waaqayyo nuu kenne kana itti gammada. Waaqayyo si'a tokko isheen nuu kenne kana utuu isheen hin jigiin gooftaan keenya dhufee hafuura keessaatu hin fudhatin. Har'a ishee Waaqayyo nuu kenne kanatti walii keenyatti gooftaa keenyatti hafuuraan karaa hunduma haa gammannu rejoice yaa goonu gooftaa kanatti. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Maqaan isaa haa eebbifamu. Dinqiidha jireenya. Life is a mystery. Mystery jireenyaa abbaa jireenya kenne Waaqayyoon nu dinqifachiisa. Dhoksaan jireenyaa. Naatiif gaabboloota koo dammannee gooftaa kana akka eeggannu bitaaf mirgatti tuungoriin gararraa jireenya keenyaa olaanaa jireenya keenyaa amantiin keenya nuyi gooftaa irratti qabnu iddoo isaatuu gad hin dhiisin jireenyi wal jala nu jalaa daddarbee jireenya kisaaraa deficit keetuu hin galin spiritual crisis tuun jiraatin jireenya wal madaale jireenya wal qixxaate gararraan kan ilma Waaqayyoo gararraan kan wangeela Yesuus ta'ee gajjallaatti isa jalatti immoo jireenya inni nuu kenne kana isaa wajjin itti gammannee akka jiraannu nu gorsa sagaleen Waaqayyoo. Ergaa koo gara xumuraattan fida. Waaqayyo kan inni ijoolleesaaf qopheesse. Waaqayyo kan inni ijoolleesaaf safaree fixee lafa kaa'e. Iji namaa kan hin argine, gurri namaa kan hin dhageenye. Magaalaa qulqulluu tilmaamuun ishee nama rakkisu Yohaannis amma tokko hafuuraan mul'ata boqonnaa 21 irratti lafa nuu kaa'uu yaale. Ulfina fuula keenya dura jira. Faarfattoonni bara durii Maaraanaataa mana koo jedhanii faarfatu. Har'a badaan jiru nutti ho'iteetta addunyaan kuni. Jireenya nama hawwisiisu.
dheerinni biyyatti magaalatti ammasi ol ka'iinsi magaalatti ammasi dheerinni isheef ol ka'iinsi ishee immoo wal qixxeedha. Magaalaa wal caalmaan keessa hin jirre, biyya wal caalmaan keessa hin jirre, sanyii dhala namaa wal qixa seervii gootu. Biyya inni tokko gammadee inni tokko keessatti hin gaddine, biyya inni tokko keessatti quufee inni tokko keessatti hin beelofne, biyya dhala namaa wal qixa tajaajilu, mootii dhala namaa wal qixa tajaajilu. Magaalaan nu eegaa jira. Maqaan ishee magaalaa Waaqayyoo Yerusaalem, Yeruuseloim, magaalaa Kiristoos, magaalaa Hoolichaa jedhamti. Balballi ishee warqee irraa kan hojjetame jedha. Faawundeeshiniin ishee ergamoota kan ta'an jedha. Ergamoonni 12 balbala kaabaan 3 kibbaan 3 ba'aan 3 dhiyaan 3 irra kan jiru maqaan isaanii welcome jedhanii irratti barreeffamee kan jiru. Magaalaa iji namaan argine warqeedhaan kan miidhagfamte, vaaliyuu dhala namaa, digniitii dhala namaa, sanyii dhala namaa, isa dhumaa dhala namaa kan ol kaaftu biyya dinqii eegaa jira siini. Maranatha, Yesus Kristos mana nuu qopheesseera. Iddoo nuu qopheesseera. Hallelujah. Mushurrattiin misirroo isaatiin dafii naa kottu haa jettu. Hadhee bottu isa, hawwitu isa, habeeloftu isa, hayaaddu isa jedha. Maaliif iyyaannu nuun nifne sirriitti nuu mul'anne. Hallelujah. Galanni kan Waaqayyoodhaa ta'u. Guddaa nu eegaa jiru yoo arginu xinnoo har'a qabnutti of hin tuullu, mataasitti hin dhukkubsannu, gammannee jabaanne immoo keessatti hojjenna. Isin nama guddaa waan guddaan eegaa jirudha. Nama guddaa waan guddaan eegaa jirudha isiniin. Ya magaalaa si ijaarame, ya biyya si ijaarame, ya ulfina si kaa'ame, ya teessoo si kaa'ame, ya balbalarra dhaabatee welcome kan siin jedhu Phexros. Baga dhufte karaa balbala kanaa hidhee balbala kan sii banu Phexros fa Yohannis fa hallelujah. Balbala Hoolichaa kan banu ya mana nuu qophaa'e, ya jireenya nuu qophaa'e. Mee Gooftaa mana nuu qopheesseef galata guddaa isaa fidaa si'a tokko. Hallelujah. Nuyi saba abdiin qabne, saba gadi badii, saba stresiin fixe, saba yaaddaa adeemu miti. Rejoice. Ulfina guddaaf quumam kaadhimamtee jirtaati. Kaadhimamaa mana namni iji namaa hin argineeti ati. Kan diideetii ulfina gurri namaa hin nageenyeeti ati. Iddoo sii kaa'ee jira Waaqayyo. Ulfinni fuula kee dura jiru har'a namatti akkati kabajju si godha. Hallelujah. Gooftaan maqaan isaa haa eebbifamu. Isa kana harka namaatu jaare mini harka Waaqayyootu jaare. Harka Kiristoostu nuu qopheesse. Iddoo nuu qopheesseera Yesuus. Attam dinqiidha sabas taa'ee jiru kuni. Galgalli isaa attam namatti tola. Fuuldurri keessan akka inni itti bareedu, akka inni itti namatti tolu. Fuuldurri ijoollee keessanii akka inni itti namatti tolu. Destiniin ijoollee keessanii, fiicheriitiin ijoollee keessanii Kiristoos keessatti akka inni itti ifee argamu. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Isatu nu eeggataa jira. Isa fuula keenya dura jira. Isa kanaan har'a wal jajjabeessina. Kanaatiif obboloota koo akka saba abdii eebbifamaa eeggataa jirutti biyya lafaa kanarra walii wajjin haa jiraannu.